uleettishi haya uleetti kuma lamaaf digdamii lama bara haaraa adeemaaru kanatti akkamitti YouTube channel seera qabeessa mataa keenya bananna. Kanneen na gaafataa turtanis ta'ee kanneen nan gaafannes cufti viidiyoo kana dhaggeeffatan kuma lamaaf digdamii lama bara haaraa kana irratti YouTube channel seera qabeessa bananne akkaataa hin daganne seera isaa hunda akkamitti guutanna. Kan jedhu seera qabeessaan isin agarsiisa. Kana booda YouTube channel mataa keessanii banattanii irratti hojjechuun ni dandeessani. Yaani awwaa barsiisuun beeku waan akkasii hojjechuun beeku hin jettanu. Wooma adda irratti hojjettan rakkoon qabu. An seera YouTube cufa isaa isin barsiisa. Anis waan keessa dabarfadheef YouTube channel gizee jedhan waan rakkoo jabaa fakkaata waan namni qallaaliin banachuu hin dandeenye fakkaata garuu qallaaliidha. An garuu isin agarsiisa. Kanaafuu cufti keessan irratti hirmaadhaa TikTokii fi Facebook irraa gara YouTubeis kottaa YouTube banachuu bara. Waamicha kiyya uwwaadha. Kana booda viidiyoolee garaa wanna adda akkaataa isin viidiyoo irratti hojjettanuu fi viidiyoo akkamitti hojjetachuu dandeenya. Tokkoon adda basin baase waan isin rakkisu gola si keessa galee isin agarsiisan viidiyoon kiyya ni mul'ata. Nama jaamaa yoo ta'e malee. Kotta uleettishi haya uleetti YouTube channel haaraa banachuuf 2022 gara YouTube keenyaa kotta. Barnoota ammas barnoota kanata hukaba kayoon oromoota. Barnoota ammas barnoota kanata hukaba kayoon oromoota. Namni kamiyyuu YouTube channel banachuudhaaf waan kana waan hunda agarsiisu sirriitti beekuu qaba. Kanaafuu YouTube channel akkamitti banachuu dandeenya kan jettan qallaalumatti isin agarsiisa. Jalqaba kana dura isinitti himeen ture. Email qabaachuu qabdan isiniin jedheen ture. Email wanti inni fayyadu waan hedduudha. Kanaafuu amma YouTube channel akkasiin banattan isin agarsiisame. YouTube keessan keessa galtanii fakkeenyaaf asirratti wagga dhuftanii jalqaba waan isin agarsiisuun qaba. YouTube channel kiyya keessa galtan lama bakka diimaa kana tuqaati xiqqoo eeggadhaa bakka kana tuqaa olirra kaa'adhaa. Isa olii kanas isa gadii kanas. Yoo inni olii dhaabate isa gadii ta'e isin barsiisa, yoo inni gadii dhaabate isa olii ta'e isin barsiisa. Kanaafuu lamaanuu kiyya bakka diimaa itti qabe kana gurra itti gochuu hin dagatinaa isii kanarra isin kaa'inaati isii olii kanarra kaa'adhaa. Baay'ee YouTube channel banachuuf bakka profaayilii keessanii tuttan dura email banachuu isin agarsiisan jiraan. Amma garuu irra deebi'ee isin agarsiisame. Profaayilii keessan agaa tuttanii gizee an isa kanatti fidee add account bakka jettu kana ni agartanii add account kana wagga tokkoof gachuu qaaftanii. Kuno add account yoo sila banattanii qabaattan garuu asirratti tuttanii mee amma add account kanan tuqaan maaliif isin agarsiisuu jedheetanii mee add account kanan tuqa bakka hin ageessuun laala. Asirratti homti isin ifa ta'uu qabu bakka kanatti rakkata namni hundiyyuu YouTube channel banachuudhaaf. Asirratti qulfii kiyyan banaa akkuma argattanu qulfii kiyya na gaafate nan banadhaa. Banadheen jira mee obsaan eeggadhaa hanga inni barbaadee dhufutti. Wanna kana waan nama rakkisu nama akka inni rakkisu beekaafan irra deebii isin agarsiisaara. Kun garuu gizee isin add account tuttanii asis hin fida. Isiniif ifa ta'a warra email banattanii wallaaltaniif warra ganaa YouTube channel chuudhattanii. Warri email qabdanuu asirratti fakkeenyaaf email keessan amma fakkeenyaaf ani Rio fakkeenyaaf Rio 2B haa jedhu Rio 2B fakkeenyaaf quxurii email keessanii fakkeenyaaf 455 yoo ta'e 455 gootanii kuno gmail.com isi jettu kana argattanii miti akkanatti email keessan itti naxxanii kaatanii email yoo qabaattan yoo paaspoortii isaa beektan paaspoortii isaa yoo beektan sana booda asirratti dhuftanii kuno akkanatti itti next gootanii dabarfattanii warri email qabdanu jechuudha. Asirratti dhufee gizee next goota paaspoortii isin gaafata paaspoortii keessan itti naxxanii YouTube banattanii YouTube akka banatu dubbatti deebi'ee isin agarsiisa. Warra qabuuf xayyib warri hin qabne yoo ganaa irra deebi'uudhaan waan kun akka isin rakkisu nan beeka. Create account amma kuni emailis banachuu wal qabataa YouTubeis banachuu wal qabataa create account rukuttaniitiyyi isii olii kana rukuttaniitiyyi sana booda yoo first name kana irratti maqaa keessan maqaa abbaa keessanii fakkeenyaaf Rio Shaafi yoo jettan next gootan gara gadii kanatti isin barsiisan ture beekataa irra deebi'e malee maqaan hin dabarsu waan ta'e naan fakkeenyaaf amma wama ta'een barreessame yoo yee fakkeenyumaaf isin agarsiisu fanan yoo yee asirratti immoo hedduun keessan na gaafataa turtan asirratti
1995 yoo feetan wama feetan yeroo gootan 94 dirqama 1990 ta'uu qaba. Asirratti wama feetan asirratti immoo guyyaa fakkeenyaaf guyyuma 25 ta'uu guutu. Asirratti immoo dhiira yookiin durba filattani. Kana booda next goonaan isin dabarsa namni wallaaleen jiru sana booda paaspoortii isin gaafa iimeelii fakkeenyaaf itoo iimeelii ta'e dhufee jira jechuudha. Kana booda itti naqattanii fakkeenyaaf akkana gootanii next yoo gootanii paaspoortii mataa keessanii itti naqattanii paaspoortii beektanuu fakkeenyaaf maqaa keessan gabaabduudhaan fakkeenyaaf qubee guddaarraa kaaftanii riyoo fakkeenyaaf riyoo gizeen jedhee ka'e 12 13 achi ka'e mallattoo kana yoo dabale paaspoortii jabaanaa ta'a. Akkatti paaspoortii uummattanii achi kaa'attanii amma gara yuutuubitti deebiname. Warra hin beeknee fi beekaan irra deebiisin agarsiisa. Sana booda profaayilii keessan tuxxanii bakka aadi akkaawuntii kana gizee tuxxanii banattan egaa profaayiliin keessan asitti dhufe maaluu ta'e asirratti yuur chaanaal bakka jedhu kan rukuttani. Asirratti waan hedduu isin agarsiisa. Yuur chaanaal akkanatti isinii fida. Kun amma chaanaala kiyya lammaffaadha. Riyoo shoo. Subscribe gochuun dagatinaa. Isa kanas subscribe gochuun hin dagatinaa. Oolii irraa kanatti kaa'adhaa. Garuu asirratti wagga isin fidee maal gochuu qabdanii profaayilii jijjiirachuudhaaf wanna kana godhachuudhaaf bakka biraatti barraa garuu kuni an amma mee bakka qalamaa kana rukunname bakka qalamaa kana rukuttanii akkisaa waa hedduu isin agarsiisa. Bakka qalamaa kana wagga rukuttanii asirratti na hubadhaa. Bakka qalamaa kana wagga rukuttanii profaayilii keessan irra kaa'achuudhaaf kunoo bakkatti profaayilii geengoo qabdu kana mallattoo kaameeraa isii rukuttanii irra kaa'atan namni hin beekne jiru sana isa jalee kana immoo kaa'achuudhaaf asirra kunoo bakka kaameeraa haa rukuttanii inni jalee kun garuu bakka biraatti barraa'ee dhufa. Bakka itti barraa'u qaba akkanatti barraa'ee hin dhufu. Suutaan isin agarsiisa nama. Sana booda maqaa keessa yoo jijjiirachuu barbaadan maqaa iimeeliitii yoo dhiiftanis maqaa keessa yoo jijjiirachuu barbaadan amma riyoo shaafiiti kun irraa haqxanii kan biraa barreeffattanii kan biraa yoo barreeffattan kunoo asirratti okay itti gootanii. Ifa isiniif ta'a amma. Ifa isiniif ta'a. Gizee asitti maqaa keessan barreeffattanii kaatanii maqaa feetan fakkeenyaaf kanarraa haquun barbaanne malee sana booda okkeetti gootan maqaa keessan jijjiiramee jira jechuudha. Garuu kanarratti immoo isin barreessitan kunoo bakka qalamaa haa tuxxanii ammoo asirratti fakkeenyaaf baga nagaan dhuftanii fakkeenyaaf kun wanti inni isinirraa barbaachisuu fi seera YouTube keessa jira wanti kuni yoo afaan Ingiliffaan dandeessan afaan Oromoo barreessan wama beetanii barreessan afaan Oromoo afaan Arabii afaan feetanii barreessuu dandeessanii sana booda waan feetan barreeffattanii okkee gootanii. Amma isiniif guutaara seera YouTube ifa isiniif ta'a. Tayyib amma profaayilii keessan godhattanii profaayilii akkanatti godhattanii isa kana rakkoon qabu kun profaayilii keessan godhattanii YouTube channel banattanii tayyib amma akkaataa isin kireetitti gootan isin agarsiisa YouTube viidiyoo gara dhiiftanu meebe. Akkuma isin agarsiise amma YouTube channel kan biraan banee jira amma isiniif jedheen banee jira. Bakka profaayilii keenya kana amma kiyyaree bana maal jechuudha. Burqaa jaalalaa kan jedhu fakkeenyaa isin agarsiisuu jedheen banee qubee baadhaan jira kun. Isin agarsiisuu jedheen banee ifa isiniif ta'a. Sana booda warri email qabdanuuf warri hin qabne add account kana tuxxaniitii hidhattanii godhattanii ifa isiniif ta'a miti. Akkamma isin agarsiise cufatti godhattanii warri email hin qabne. Warri qabdan immoo warra kanaatti banattanii qabdan immoo warri paaspoortii isaa beektanu jalqabaa YouTube banachuudhaaf email isin barbaachisa isiniin jedhee paaspoortii isaanii beektanii email isaanii beektanii lakkoofsa isaa beekuun gaariidha. Lakkoofsa isaa waa hundaaf isin fayyada. Lakkoofsa isaanii beektanii lakkoofsa ittiin banattan sana booda yuur chaanaal dhuftaniitu amma banamee jira jechuudha. Yuur chaanaal dhuftanii amma duwwaadha kun isin agarsiisuudha hin banee. Asirratti sabiskiraayibiin noodha. YouTube video kan jirre himaa kunoo subscribe no YouTube video no waan akka keessaan qabdanu jechuudha. Kanaafuu asirra gizee tuxxan asirratti profaayilii keessan jijjiirrattanii asirratti isa jalee kana jala kaa'amu kiyya silaa godhattanii asirratti maqaa keessan jijjiirrattanii asirratti immoo waan irratti hojjechuu kaa'attanu fakkeenyaaf yaada YouTube itti banattan kana ibsitani. Asirratti isin hubachuu qabdanu viidiyoo namaa kan gadheemne. Asirratti garuu waan irratti hojjechuu jettan ibsitanii fakkeenyaaf waan barsiisuu ta'ee yaani afaan Oromootiin barreessan isin afaan Ingiliffaa wadandeessanis afaan Arabiyaa wadandeessanii waan feetanii barreessani. Kana booda okkeetti gootanii mee gara chiraatti deebina. Asirratti bakka viidiyoo kireetitti godhate yaani viidiyoo itti gadhiiftanu wanni isiniif galuu qabu viidiyoo namaan fayyadamina hanga sa'aatiin isiniif guutee hanga subscribe keessan guma guututti YouTube channel seerrisaa subscribe 1000 osoo waggaa takka hin guutin
Sa'aatii 1000 jechuun osoo waggaa tokko hin guutin. Yoo banattanii tun akkana ta'a waggaan tokko isinitti guute sa'aatii 3000 qabaattanii sabskraayibii rakkoon qabu. Sa'aatii 3000 qabaattanii waggaan isinitti guute gaddeebi'ee dakaa lakkaa hin cufamu dakaa lakkaa tokko jedhee lakkaa. Kanaafuu waggaa keessa daftanii guutachuu qabdan sa'aatii ni guuta inshaallah. Viidiyoo irratti gadhiisuuf create account yookiin immoo eda'uu kana argattanii. Eda'uu kana asiirraan gadxuxxanii viidiyoo fudhattaniif tan kana yoon tuqe viidiyoo gaalaarii keessa nageessaa waan dhiise kana xuxxanaan achumaan viidiyoo isin geessa kana namni wallaalee hin jiru hubatan create kana rukuttanii sana booda viidiyoo keessan gadhiiftanii itti fayyadamuu ni dandeessani. Ifa isiniif ta'ee akkasii YouTube chaanalaan banachuun akkasii dirqama immoo isin garuu email keessan beekuu qabdanii. Asirratti wanti dirqama email baruu qabdanii dirqama email keessan add account rukuttanii email keessatti galchuu qabdanii akkanatti isiniif fiduu qaba. Sana booda YouTube channel akka jiru hunda isaa ilaaluudhaaf kunoo bakka xiyyaa rukuttanii akkas gizee gadi gargale YouTube channel kiyya kunoo akkanatti naa ba'a. Burqaa jaalalaa Riyooshaa fi Riyooshoo akkanatti isiniif ba'a jechuudha. Ifa isiniif ta'ee akkanatti kan feetan keessaa yoo lama sadi banattan kan feetan keessaa rukuttanii seentanii kan feetan keessaa rukuttanii kan feetan asitti hafa. Akkasitti ani immoo isa duraatti indeeffadha isa kan Riyooshaa fi indeeffadha akkasuma kan rukuta. Salaamu alaikum akkasuma profaayilii hatti naa deebi'eera jechuudha. Ifa isiniif ta'a miti. Sana booda your channel kunoo akkanatti naa dhufee jira jechuudha. Kanaafuu akkanatti godhadhaa irraa fayyadamaa isiniin jedha YouTube channel banachuun kana fakkaata. Nagaan naa tura. Subscribe godhachuu hin dagatina. Viidiyoo yeroo hunda isin qaqqabuuf jechaadha. Nagaan naa jiraadha.